Ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun yeroo kana kan isinii dhiyaatu qophii gaggabaaboo afaan Oromoo miidiyaa FMN irraa isinii darbuudha. Kan oduu isinii dhiyeessu ani Taaddasa Lammaati, nu waliin tura. Miidhamaniif deeggarsa gumaachan Waldaan Atileetota Oromiyaa miseensota irraa qarshii miliyoona 1.5 walitti qabuun daakuu kumtaala 300 fi zayita leetiraa 1,200 deeggaraan walitti qabuudhaan deeggarsaan walitti qabaa garee atileetotaa atileet Ibrahim Jelaanii himeera. Ministeerri Turizimii mindaa hojjettoota isaarraa qarshii miliyoona 1.2 walitti qabuudhaan deeggarsa midhaan nyaataa taasisuu bakka bu'aan ministeeraa obbo Taarikuu Damissee himaniiru. Bifuma wal fakkaatuun Yuunivarsiitiin Harammayaa barattoota hojjettoota mindaa isaaniitirraa qarshii miliyoona 3.5 muruun hawaasa hongeedhaan miidhameef deeggarsa taasisuu isaanii Ustaas Nuuru Muhammad himaniiru. Gara biraatiin Yuunivarsiitiin Salaalee waan qaban irraa qarshii 977 fi 926 walitti qabuun Boorana deeggaruun Dr. Geetnet Daammanaan himaniiru. Bulchaan ittaanaa godina Booranaa obbo Abdusalaam Waariyoo qaamoleen hawaasaa Booranaa hongeen miidhaman deeggarsa godhan galateeffachuudhaan simataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkaatuma waadaa galeen hayyuu hojii qorannoo seenaa fi aadaa Oromoo keessatti iddoo olaanaa qaban obbo Alamaayyoo Hayilee yeroo dheeraadhaaf Finfinneetti hospitaala Kooriyaa galchuudhaan wallaansaa gahaa akka argatan taasisee ture. Hayyuun seenaa aadaa falaasamaa fi duudhaa akkasumas sirna gadaa Oromoo biyya keessa fi addunyaatti beeksisuu keessatti gumaacha olaanaa nama qabanidha. Kanaaf ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa hayyuu kanaaf kabaja guddaa kennuudhaan fayyaan isaanii karaa guutuu ta'een hanga deebi'utti wallaansa gahaa akka argataniif biyya alaa Taayilaandii Baangkookitti erguudhaan wallaansaa jira. Akka biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaatti dubbatetti deeggarsi mootummaan naannoo Oromiyaa hayyuu kanaaf taasisee jiru galateeffatanii jiru. Diinagdee magariisaa egeree Itoophiyaa ijaaruuf biqiltuu gannaa dhufu dhaabbatu biliyoona 4.9 qophaa'aa jira jedhan pireezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Ashaaraan magariisa diinagdee fi haala Itoophiyaa ni jijjiira jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti kan barreessan pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kanaaf galtee akka ta'u sagantaa ashaaraa magariisaa baranaaf biqiltuu biliyoona 4 fi miliyoona 900 qophaa'aa jira jedhan. Biqiltuu mukkeen garaagaraa qophaa'an jiran keessaa biqiltuun bunaa biliyoona 1 fi miliyoona 300 yoo ta'u biqiltuun miliyoona 200 caalan immoo nyaataaf kan oolu ta'uu isaanii ibsaniiru. Oduu biyya alaarraa namtichi xayyaara daandii qilleensa Yuunaayitid balali'aa osoo jiruu karaa yeroo balaa atattamaa saaquu malee jechuudhaan hokkara kaasee to'annoo jala oolfamuu isaa himameera. Namni maqaan isaa Francisco Zafiro Torres jedhamuuf umuriin isaa waggaa 30 kan ta'e kun balaliinsa Los Angeles gara Boostonitti imalaa ture irratti naasuu uumee akka ture himame. Namni kunis karaa xiyyaara yeroo balaa tasaa banuu fi yaaluu isaatiinis alattis shukkaa cabaadhaan hojjettuu xiyyaarichaa waraanuuf yaaluu isaa himatameera. Xiyyaarichi akkuma buufata xiyyaara idila addunyaa Loogan akkuma qubateen namtichi kunis gara buufata poolisiitti geeffamee jira. Pireezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp osoo pireezidaantii ta'ee irra deebi'ee filatamee waraana Raashiyaa fi Yuukireenii dhaabsisuuf guyyaa tokko caalaa akka ittiin fudhanne dubbatan. Bulchiinsi ammaa waan hundaa dhuunfaa isaatiin to'atee jiru jedhanis akka jijjiiruuf waadaa seenan. Tiraamp dilbata darbee yaa'ii tuutaa warra konzervaatiivii duratti sa'aatii dheeraadhaaf fudhachuuf dubbatanii turan. Waraana waggaa tokko ol ture yeroo gabaabaa keessatti nan dhaabsisa. Yoo baay'ate guyyaa tokko caalanattiin fudhatu. Qaamolee wal waraanan lameeninuu waan anan jedhe amansiisuudhaan ni fudhatu jedhee jira. Duula gareen Tiraamp Rights Wing jedhamu Washington DC keessatti guyyoota 5 darbe geeffame irratti yeroo filatame waraana tokkollee akka hin jiraanne nan taasisa jedhee jira.
Kanaadatti daa'imman lakkuu dhiiraa fi dubaraa ta'an torbee 22ffaa isaanii irratti dhalatan addunyaa irratti daa'imman umurii malee dhalatan ta'uun galmee dinqisiisoo addunyaa Guinness Book of Record irratti galmaaniiru. Aidiyaa fi Adriyaal Nadash silaa akka seeratti torbee 40f gadaamessa haadhaa keessatti guddatanii dhalachuun kan irra ture torbee 18ffaa irratti dursanii dhalataniiru. Daa'imman kun torbee 22ffaatti osoo sa'a tokkoon dursanii dhalatanii ta'e tarkaanfiiwwan lubbuu isaanii baraaruu gochuun hin danda'amu ture jechuun Guinness beeksiseera. Haati daa'imman kanaa Sakiiniyaan Rajaalem torbee 21ffaa guyyaa 5ffaa irratti wayita ciniinsuun itti dhaga'ame hospitaala wayita deemtu doktoroonni daa'imman isaanii hamma dhalatan carraa lubbuun jiraachuuf qaban dhibbeentaan 0 ta'uu isaanii itti himaniiru. Haa ta'u malee haati daa'imma kanaa ulfa ishii duraanii ji'oota dura ga'umsa hospitaala Ontaaroo naannoo sanatti jirutti jalaa fashalaa'ee ture. Kan ammaa lakkuun dhalatte ishiis lammata irratti quunnamee jira. Abbaan daa'ima kanaas Keevan Nadajaa wayita ogeeyyii hospitaala daa'immanii osoo hin ga'in dursanii dhalatan akkan gargaarre danda'anii itti himanii ture. Yaa ta'u malee fuula isaanii duubatti odoo hin deebisin rabbi kadhachaa gara hospitaala biraatitti deemanii. Hospitaalonni hedduun daa'imman torbee 24 fi 26 dura dhalatan baraaruuf hedduu yaalanii. Maatiin kun garuu torbee 22ffaa irratti gara hospitaala Mount Sinai hospitaala kan magaalaa Toronto argamutti kutaa wallaansa daa'immanii dhalattuu adda qabdutti deemanii hiree lubbuu daa'ima isaanii oolchuuf argataniiru. Haati ciniinsuun qabee rakkichaa osoo jirtu ogeeyyiin torbee 22 osoo hin guutin ijoolleen dhalachuun hiree lubbuun turuun 0 jechuudhaan dararaa turanii. Haa ta'u malee osoo dhiigni baay'ee itti dhangala'u akkasumas immoo ciniinsuun itti baay'atu hamma ta'e itti turuudhaan dandamattee sa'aatiiwwan dabalataaf turtee jirti. Bishaan yeroo da'umsaa kan dhangala'us torbee 22ffaa seentee sa'aatii lammii osoo hin guutin achumatti daa'imti kun dhalatanii. Daa'imni lakkuu haala kanaan dhalatan hamma waggaa tokko guutanii turu. Daa'imni hamma yeroo jalqabaatiif rakkoowwan meedikaalaa yoo qunnaman hamma garuu haala gaariirra akka jiran warri isaanii dubbatanii jiru. Kuni ajaa'iba. Egaa dhaggeeffattoota sagantaa keenyaa qophii har'aa qabnu asumarratti goolabnee jirra. Sagantaan kun akka isin bira ga'u like, share, subscribe gochuudhaan miidiyaa kana maddii dhaabbadhaa isiniin jenna. Guyyaa gaarii.